Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Humni fannoo warra badaniif gowwummaadha, warra itti amananneef immoo humna Waaqayyooti. Tokkoffaa Qorontos 1:18. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Qaraaniyootiyuu, baga ifa fannoo Gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiin isin gahee, baga geenye baguma walumaan geenye. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti viidiyoo kana keessatti waa'ee fannoo bara abbootiitti, fannoo bara kakuu isa duraa yookaan kakuu moofaatti, fannoo bara kakuu haaraatti, akkasuma waa'ee daamaraa fi fannoon Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos irratti fannifame akkamiin gara biyya keenya Itiyoophiyaatti akka dhufee fi eenyuun akka dhufe kan ilaallu ta'a. Waaqayyo Gooftaan keenya hunduma keenya waliin haa ta'u. Namoonni chaanaalii keenyaaf maatii hin taane sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii keenya akka taatan gamanumaan maqaa Waaqayyootiin isin beeksifna. Laayikii, sheerii gochuudhaan namoota kanneen biroo biraan akka geessanis asumaan ergaa keenya isiniif dabarsina. Jalqaba irratti fedha Waaqayyootiin seenaa jalqabbii fi haala dhufiinsa fannoo kan ilaallu ta'a. Waa'een seenaa fannoo kan jalqabame addunyaa ergamootaa keessatti abbaan keenya qulqulluun Ephifaaniyoos waa'ee sirna uumamaa kan barreesse kitaaba isaa Aksimaariyoos jedhamu irratti Waaqayyoo ergamoota uumee yeroo jalaa dhokatetti Saaxinaa'eel kan isin uume anadhaa ittiin jedhe. Yeroo sanatti addunyaa ergamootaatti jeequmsa guddaatu ta'e. Walakkaan isaanii Saaxinaa'eeliin amananii isa duukaa bu'an. Qulqulluun Gabri'eel garuu kan nu uumee hamma argannutti bakka jirrutti cimnee haa dhaabbannu ittiin jedhe. Qulqulluun Mikaa'elii fi ergamoonni kanneen biroo isa waliin cimanii dhaabbatan. Ergamoonni kun immoo shakkanii gara lamaanitti osoo hin goriin qilleensa irratti hafan. Kanarraan kan ka'e addunyaa ergamootaa keessatti ergamootaa fi Saaxinaa'eel gidduutti lola hamaatu eegale. Yeroo waraansa kanatti Saaxinaa'eel yeroo lama isaan injifate. Garuu ergamoonni Waaqayyoo mo'amuun keenya fedha keeti yoo jedhanii Waaqayyoon yeroo gaafatanitti Waaqayyoos akkas jedhee isaaniif deebise. Mo'amuun keessan fedhii koos miti, garuu humna ittiin mo'attan akka beektanii fi yookaan akka bartanii fi jechuudhaan gochuu isaanii irratti fannoo ifaa ni kaasee fi harka isaanis fannoo ifaa ni qabachiise. Deemanis Daabiloos waliin lolanii eegalan. Humna fannoo sanaanis moo'icha ni gonfatan. Ergamoonni Daabiloos irratti injifannoo kan argatan humna fannoo sanaatiin. Mul'ata Yohannis 12:7 akkasuma Faaruu 59:4. Fannoo bara abbootiitti. Fannoon bara abbootiitti mallattoo eebbaa yookaan mallattoo abboonni ittiin uummata isaanii eebbisan akka ta'e kitaaba qulqulluu irratti caqasameera. Seera uumamaa irratti Yaaqoob yeroo du'etti ijoollee Yoosef amantiidhaan eebbiseera. Harka isaas mallattoo fannootiin Efreemii fi Minaasee irra kaa'uudhaan akka eebbisee kitaabni qulqulluu nutti hima. Seera uumamaa 48:11, Ibroota 11:22. Har'as mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaatti lubni sirna qulqulleessaa raawwatee yeroo bahu harka isaatiin uummata ni eebbisa. Kunis kan agarsiisu manni kiristiyaanaa Ortodoksii Tawaahidoo hundeen ishee jalqaba addunyaa ergamootaatti itti fufee bara abbootitti kan argine fannoo ta'uu isaati. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Waaqayyoo, tajaajilli mana kiristiyaanaa kamiyyuu fannoodhaan ala kan raawwatamu homtuu tokkoyyuu hin jiru.
Fannoo bara kakuu isa duraa yookaan kakuu moofaatti. Bara kakuu duraatti yookaan bara kakuu moofaatti fannoon haala qabatamaa naannoo sanaatti hojiiwwan garaa garaa ittiin hojjetamaa akka ture seenaan ni addeessa. Fakkeenyi tokkoffaan fannoon adaba warra badii dalaganii ta'ee tajaajilaa tureera. Garuu biyyaa biyyatti adabbiin isaanii garaa garaadha. Warri Tsirii seefiidhaan, warri Baabiloon abiddaan, Yihuudoonni dhagaadhaan, Roomaa fi Faars fannoodhaan namoota badii dalagan adabaa turan. Namoota fannisanii ajjeesuun kan eegalame biyya Faarsitti yoo ta'u, yeroo jalqabaa kan fannifames nama Haamaa jedhamudha. Kitaaba Asteer boqonnaa 7 lakkoofsa 9 irraa ilaaluun ni danda'ama. Roomaanonnis isaan irraa fudhatanii akka hojiirra oolchan seenaan ni dubbata. Yihuudoonnis yeroo baay'ee yakkamtoota kan adaban dhagaadhaan rukutuun, abiddaan gubuudhaan, akkasumas fannootti fannisuudhaan ni adabu ture. Yakka gurguddaa namootni hojjetan fannoodhaan adabamu malee hin garafaman ture. Yoo garafaman hin fannifaman waan ta'eef. Gooftaa keenya irratti garuu seera isaaniitiin ala hamaa irratti raawwataniiru, garafaniirus, fannisaniirus. Lammaffaa mallattoodhaaf fannoo itti fayyadamu ture. Mootota biyya Itiyoophiyaa dabalatee mootonni biyya biroos akka mallattootti itti fayyadamaa turan. Yeroo lolaas harka isaaniitti kan qabatanii fi adda fardeen isaanii irrattis ni bocu ture. Walumaa gala kakuu moofaa keessatti fannoon fakkeenya hedduudhaan ibsameera. Fakkeenyaaf Museen galaana Eertiraa kan ittiin addaan kute ulee Musee jedhamee waamama. Seera Ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 16. Museen galaanicha addaan kuteera, diinota isaas galaanichaan fixeera, mannaa samiirraa buuseera, duumessas dhorkeera, kattaa keessaas bishaan buruqqisiiseera. Gibxoota irrattis ajaa'iba garaa garaa hojjeteera. Museen fakkeenya kan ta'eef Kiristoos kan itti fannifamee fannoodhaan galaana abidda addaan kuteera. Dhiigaa fi bishaan qulqulluu cinaacha isaa keessaa dhangala'ee dhuguu keenyaan cuuphaa keenya nuuf argamsiiseera. Humna isaas Daabiloosii fi humnoota hamoota irratti agarsiiseera. Lubbuuwwan hedduus garbummaa Si'ool irraa akkasuma hidhaa seexanaa irraa bilisa baaseera. Fannoo bara kakuu haaraatti. Gooftaan gooftotaa, Waaqni waaqotaa, mootiin moototaa, qorichi keenya, uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos bu'uura Addaamiif waadaa galeen samii irraa bu'ee qulqulleettii dubaroo Maariyaam foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee hojjaa gabaabaa fi qaama dhiphaadhaan murtaa'ee fannootti fannifamee fayyina dhala namaaf kenne. Bara dheeraadhaaf wallabanii kan turan namaaf Waaqayyo ergamootaa fi nama, lubbuu fi foon, warra amananiif warra hin amanne walitti araarseera. Fannoon bara kakuu haaraa mallattoo fayyinaa ta'uun isaa kan itti mirkanaa'e, dhiiga Kiristoosiin kan qulqullaa'e, daangaan jibbaa kan ittiin cabe, qulqullummaa fi kabaja kan qabu, abdiin abbootaa kan itti raawwatame, namni kufaatii isaa irraa kan ittiin ka'e ta'uun isaa mirkanaa'eera. Qulqulluun Daawit, Waaqayyo garuu addunyaa hundumaa dursee mootiidha, giddugaleessa lafaattis fayyina taasisee jedhee faarsaa 73 lakkoofsa 12 irratti akkuma dubbate fannoon qoricha isa ta'e Kiristoosiin baatee mul'ateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 17, Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 16, akkasumas Qolaasis boqonnaa 1 lakkoofsa 20. Daamaraa
Daamaraa jechuun walitti qabuu, walitti dabaluu, walitti ida'uu, akkasuma walirra tuuluu jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan daamaraan jala bultii ayyaana ifa fannootti mukoonni garaa garaa kan walitti qabamanii gubaman ta'uunsaa ifaadha. Haati mootii guddicha Qosxanxiniyoos Heleeniin Qosxanxiniyaa irraa kaatee bakka fannoon itti awwaalamee jiru Yerusaalemiin ni imalti. Yerusaalem yeroo geessetti Yihuudoonni fannoon gooftaa akka raajii hin hojjenne awwaalanii waan turaniif bakka itti awwaalan nama ishee agarsiisu dhabdee yeroo dheeraadhaaf turte. Booda garuu manguddoo guddaan Kiraakoos jedhamu naannoo isaa itti himnaan daamaraa dhaabbattee libaana yookaan ixaana itti dabaltee gara uumaa isheetti yeroo boossu aarri ixaanichaa gara samiitti erga ol bahee booda teessoo Waaqayyoo bira gahee deebi'ee bakka fannoon itti awwaalamee jiru itti agarsiise. Isheenis bakka aarri libaanaa yookaan ixaanaa agarsiise sana qochisiistee kabajamaa fi ulfaataa fannoo gooftaa isa dhugaa argatte. Faayitaawii Zayimaa fi Tsagaamaay kan jedhaman bitaa fi mirga gooftaa keenya Iyesuus Kiristoositti kan fannifaman, fannoon isaaniis fannoo gooftaa waliin awwaalamee waan tureef fannoo gooftaa adda baastee beekuuf tooftaan isheen itti fayyadamte warra jaamaniif ija banuu, warra du'aniif gurra saaquu fi kan kana fakkaataniin murteessuun ture. Kanaaf waggaa waggaadhaan damaraa kan dhaabbannu, daamotiis kan ibsannu, mootittii illee fakkeenya godhachuudhaanidha. Isheenis fulbaana 17 qotuu kan jalqabsiifte yoo ta'u, bitootessa 10 fannoo gooftaa keenya argattee yeruma sana bu'uurri ijaarsa mana kiristiyaanaa akka kaa'amu taasiste. Sirni daamaraa sirna kanarraa kan dhufedha. Fannoon gooftaa keenyaa qoricha keenyaa Iyesuus Kiristoos akkamitti eenyuun gara biyya keenya Itiyoophiyaa dhufe? Seenaa bara giddu galeessaa jaarraa 14ffaa keessa sochii Otoman Turkiin addunyaa hunda gara amantii Musliimaatti deebisuuf yaadanii yeroo kaanitti kiristaanota biyya garaa garaa irra jiran irratti rakkoo hedduu geggeessuuf yaalii guddaan godhamee ture. Sochii kanaaf kan saaxilaman kiristiyaanonni biyya Gibxii, keessumattuu kanneen magaalaa Iskandariyaa keessa jiraatan isaan hangafaati. Biyya Gibxii geggeessaa kan turan kaalifoonni amantii Islaamaa kan hordofanii fi sochii Otoman Turkii kan deeggaran waan ta'eef kiristiyaanonni biyyicha keessa jiraatan rakkoo garaa garaa simachuu jalqaban. Kawaalotaa fi manneen kiristiyaanaa isaanis diigaa fi gubaa turan. Akkasuma abboota amantii isaanii ari'achaa ajjeesaa turan. Ajjeesuun isaanis gara laafina tokko malee itti fufaa ture. Dhiphinaa fi gidiraa sanarraa warri hafan biyyoota ollaa fi naannoo isaanii jiran Itiyoophiyaa fi kanneen biroo irra deemuudhaan rakkoo isaan irra gahaa jiru irraa akka oolchaniif kadhachaa turan. Yeroo sanatti biyya keenya Itiyoophiyaa bulchaa kan ture mooticha Daawit ergaan kun yeroo isaan bira gahu akkuma mootota hangafoota isaanii kanneen akka mootii Kaaleb, kanneen akka mootii Imrahaan Kiristoos kiristaanota baraaruudhaaf murteeffatanii ka'an. Qophii lolaa isaan barbaachisu erga godhanii booda gara biyya Gibxiitti imalan. Adeemsi isaanis karaa gammoojjii Sudaan waan ta'eef deemsa isaanii walakkeessanii naannoo Kaartum yeroo gahan bishaan laga Abbaay ilaalanii Gibxiin loluudhaaf daangaa isaanii biraa maaltu nageessee? Waraana kanaan kabajamaa kan ta'e lubbuu dhala namaa hangam balleessu hafuura isaanii isa ta'e biyya koo keessaa isa maddu laga Abbaayin
maalifan hin hidhu yookaan immoo maalifan hin daangessu jedhanii murteessan. Yeroodhaaf bishaan sun gara gammoojjiitti karaa isaa isa duraa gadhiisee akka deemu taasisan. Namoota Gibxiitiif bishaan sana kan gadhiisan rakkinnii fi gidiraan kiristaanota Gibxii irra gahu yoo dhaabbate qofa akka ta'e beeksisanii ergaa itti ergan. Kaliifonni biyya Gibxii geggeessan yeroo kana dhagahan hedduu nahanii mootii Daawitiin waan ta'e hundumaaf dhiifama gaafachuudhaan harka fuudhii kan ta'u warqee 24,000 harkatti qabachiisuun manguddoota Iskandariyaa jaarsummaadhaaf ergan. Mootichi Daawitis jaarsonni sun yeroo isa bira gahanitti waa'ee isaanii dhaga'anii gammaduudhaan harka fuudhii isaan fidan sana manneen kiristiyaanaa fi kawaalota Iskandariyaa keessatti diigamanii mancaan akka ittiin deebisanii ijaaraniif isaanumaaf laatan. Waliigalteen isaanii jabaatee akka itti fufuuf fannoon gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos harka isaanii keessa waan jiruuf akka kennaniif gaafatan. Mootiin Daawit fannoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame Gibxiin akka jiru kan baranii gaafficha gaafatanis loltoota isaanii qabatanii gammoojjii Sudaan yeroo dhufanitti lafee namoota gammoojjii sana keessatti kufee jiru arganii waan turaniif waa'ee isaa yeroo gaafatanitti monokseen tokko eebba fannoo biyya Gibxii jiru argachuudhaaf manaa bahanii dheerina daandii irraan kan ka'e gammoojjii keessatti kufanii warra hafan akka ta'e itti himanii ture. Mootiin Daawit waan dhagahan kanatti baay'ee waan gaddaniif yeroo duula isaanii kiristaanota baraarutti taansee fannoo gooftaan keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame gara biyya keenya Itiyoophiyaa akka fidaniif isaan kakaase. Qulqulluu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos naaf kennaa jedhanii akka gaafataniif sababa guddaa isaaniif ta'e. Abbootiin biyya Iskandariyaa gaaffiin mootiin Daawit baay'ee isaan naasisee ture. Kaliifota yookaan hoggantoota biyya Gibxiiti biratti fannoon Kiristoos waan hin fayyadne ta'e waan itti mul'ateef bishaan laga Abbaay akka argataniif yookaan akka isaaniif gadhiifamuuf gaaffiin fannoo mootichi Daawit isaan gaafate salphatee waan itti mul'ateef fannoo akka kennaniif ajajan. Abbootiin mana kiristiyaanaa Iskandariyaa waa'ee waan ta'aa jiru kana gorsanii hubachiisanii waan ajajaman raawwatan. Abbaa Mikaa'el, Abbaa Gabri'eel kan jedhaman hangafoota phaaphaasota baachisanii meeshaa qulqullaa'oo mana kiristiyaanaa kanneen biroo waliin mootii Itiyoophiyaatiif ergan. Fannoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame harka mooticha Daawit gale. Mootiin Daawit waan ta'e kanatti baay'ee gammadanii bishaan laga Abbaay gadhiisanii fi gara Itiyoophiyaatti deemsa isaanii eegalan. Haa ta'u malee mootichi Daawit osoo deemsarra jiranii bakka Siinaar jedhamee waamamutti farda isaanii irraa kufanii boqochuu isaaniitiin fannoon gara walakkeessa biyya keenyaatti akka hin seenneef rakkoon isa mudate. Biyya keenya Itiyoophiyaatti mootii Zaaraa Yaaqoob hanga mo'anitti fannoon gooftaa bakkuma sana harka phaaphaasota Gibxii imaanaadhaan taa'e. Mootiin Zaaraa Yaaqoob ilma 8ffaa mootii Daawitidha. Abbaan isaanii mootiin Daawit kan eegalan xumursiisuudhaan beekamu. Fannoo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame gara biyya keenya Itiyoophiyaa galchuudhaaf hangafoota obboloota isaaniitii ol baay'ee hawwaa waan tureef aangoon yeroo isaaniif kenname fedhii Waaqayyootiin bakka fannoon jirutti deemsa isaanii eegalan. Yeroo deemanittis
fannoo koo bakka fannoo naaf kaa'i kan jedhu mul'atanii argu ture. Bakkicha yeroo ga'anittis abbootiin mana kiristiyaanaa Iskandiriyaa meeshaalee qulqullaa'oo mana kiristiyaanaa hunda akkasumas fannoo gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos irratti fannifame fulbaana 21 bara 1443 amanamummaa gonka ta'een itti laataniiru. Mootichi Zaraa Yaaqoob gammachuu guddaadhaan fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos gara biyya keenya Itoophiyaatti fudhatanii galuudhaan mul'anni isaanii kan itti raawwatu bakka fannoo naanna'anii ilaaluu eegalan. Bakka baay'ees daawwatan. Bakkoota akka Mannaagashaa Maariyamii yookaan Kolooboo fi Inxooxxoo kaa'anii turan. Haa ta'u malee fedhiin Waaqayyoo bakkoota sanaaf waan hin taaneef mallattoo itti agarsiisaa bakkicha akka jijjiiran isaan taasisaa ture. Haaluma kanaan itti fufanii tulluuwwan gurguddaa filachaa turanii marratti garuu Walloo keessa bakka Gishan jedhamu bakka gaara fannoo irra yeroo gahan Waaqayyo fannoodhaaf kan filate bakkicha akka ta'e isaanitti agarsiise. Akka isaan achi kaa'an isaan ajaje. Gaara sana irratti bakki fannoo gooftaa kaa'amu ni qotame. Harki gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan itti fannifame fannichii fi meeshaaleen qulqullaa'oon kan biroo saaxinii warqii boca fannootiin hojjetame keessa kaawwan. Gubbaa isaattis manni kiristiyaanaa Waaqa Abbaa akka ijaaramu taasisan. Nuka kaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise galanni Waaqa abbootii keenyaa Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoobiif haa ta'u. Kabajni ulfaataa fannoo isaatiif, deessuu haadha isaatiif, ergamoota, qulqulloota, wareegamtootaa fi toloota hundumaaf haa ta'u. Eebbifannoo biyya keenya hundumaaf haa ta'u. Bara baraan. Ameen.